Mata qashtii nageenyi badhaadhaa kan nyaattan dhadhaadha. Inni nagaa kooti. Yeroo darbe viidiyoon ani dalage irratti baay'een keessan akkaataatti yuutuubii banatan natti argisiisii jettanii turtan. Hayyee amma isinitti agarsiisuu dhufeen jira. Yuutuubii banachuun baay'ee salphaadha. Hin ulfaatu jechuudha. Yoo imeelii kanaan dura banattanii qabaattanii yuutuubiidhuma kana keessa dhuftanii asiin kan biraa itti dabaltanii banattu jechuudha. Yoommoo kanaan dura hin qabdan ta'ee imeelii banachuu qabdu jechuudha. Imeelii saayiniin godhachuu qabdu. Amma jiimeelii koo kana biran deema. Anamma kanaan dura yuutuubii banadhee waan hin qabuuf yuutuub chaanaala waan hin qabuufu akkasitti naa fida. Amma kan biraa banachuufini jechuudha. Amma kan biraa banachuufin deema. As bira akkattiin yeroon tuqu add another account kan jedhu tuqee Google waan jedhu naa fida. Google irran tuqadha. Isa booda paaswoordii bilbila kootii bana. As biratti create account kan jedhu kana al tokko tuqa. Achi for myself kan jedhu kana lamaanuun ta'a. To manage my business kan jedhu sin ta'a. For myself kan jedhu sin ta'a. For myself irran tuqa. Asitti maqaan ittiin yuutuuba banachuu barbaadu fakkeenyaaf ibsituu teem jedheetiniin banuu barbaada jechuudha. Maqaa akkatti itti barreeffadhee isinillee waan barbaaddan jettanii barreeffachuu dandeessu. Achi next goona. Yeroo next goonu asitti month nuun jedhee jira. Month kan jedhu kana al tokko tuqnee waanuma kanuma feene irra godhanna. Fakkeenyaaf ani meeyin filadha. Meeyi kunoo asitti meeyinaa barreessee jira. Day kan jedhu kanarratti immoo guyyaa kam akka dhalattan yaa'u guyyuma barbaaddan barreessitu. Ani fakkeenyaaf 12 jedhee year kan jedhu kanarratti immoo asirratti fakkeenyaaf 1995 gadii ta'uu qabu. Isa 95 ja'a akkas ta'uu qaba jechuudha. 1995 jedha fakkeenyaaf anamma 1995 gender kan jedhu irratti saala jechuudha. Dhalaa female kan jedhu irran godhadha. Amma xumuradhee jechuudha. Deemee next godha. yuutuubii banachaan jira jechuudha. Maqaan ani silattiin banadhee ibsituu teem jedhee gara olitti naa fida. Kan sila barreessitan sana asitti immoo teem ibsituu jedheetu naa fidee jira jechuudha. Okay. Amma kan gubbaa tokkoffaarra jiru kana tiikiin godha keessatti jechuudha irra tuqa. Next jedhaanii. Asitti paaswoordii dagachuu hin qabne jechuudha. Paaswoordii keessan waggaatti galchitan asitti yaadachaa yeroon siniin jedhu yaadachuu waan irraanfatamuu hin qabne jechuudha. Okay. Anamma paaswoordii waanuma takka jedhee ani isinitti agarsiisuuf malee chaanaalii qaba. Lakkoofsaa fi lakkoofsaa fi ispeelingii qubee wal keessa maktanii gochuu qabdu jechuudha paaswoordii yeroo gootan. So amma ani paaswoordii kana fakkeenyaa fi maquma koo silaan godha. Ibsituu jedheetan mallattootti kanan irraanfatina yeroo hundaa yookiin kana yookiin endee kanaa jechuudha. Anamma jedheetan lakkoofsumaan barbaade barreessaa 12 fakkeenyaaf isa booddee
next jedhaanii jechuudha. Amma paaswoordii koo naa fudhatee jira. As biratti lakkoofsa itti galchuu yoo barbaaddan lakkoofsa keessan itti barreessitu. Chaanaalii banachuu fi lakkoofsi dirqamadha. Yoommoo lakkoofsa hin barbaanne as bira skip kan jettu jirti. Skip hin godhan amma lakkoofsatti seensisu waan hin barbaanneef jechuudha. Maaliif zim jedheen banaa jira waan ta'eef jechuudha. Asa booda skip ergan godhee next hin godha. Amma gara olii akkas barreeffama dheeraa kana ol akkana harkisee I agree kan jettu kana al tokko tuqa. Nan eega. Amma walumaa galatti naaf banamee jira jechuudha. Eessaan deemee ilaalladhamee akkaawuntiin amma banadhe kana piroofaayilii koo kanarraa al tokko gadi tuqa. Isa booddee kunoo asitti naa bahee jira ibsituu teem jedhee irran tuqa al tokko. Kunoo as biratti jedhee naa fidee jira. Amma banadheetiin jira jechuudha. Feesbuuk yuutuubii banadheetiin jira. Akkamittiin viidiyoo irratti fe'achuu barbaada dhaqeenii viidiyoo irratti fe'adhaa jechuudha. As keessaa baheetaniin gara yuutuubiin deema. Yuutuub chaanaaliin deema. Amma yuutuub chaanaalii kana irratti fe'achuutiin barbaada. Asirrattis piroofaayilii koo kana isa duraa kana dhufeetiniin asirra gadi tuqee ammas piroofaayilii koo kana gadi tuqeen isa booddee akkasitti naa baasa jechuudha. Akkaawuntii as keessa jiru hundasaas akkaawuntii feekiis orijinaalas isaan amma banadhe kanan irra tuqadha. Sinittiin agarsiisaa jira waan ta'eefidhan. Kanaafi amma maal gochuun qaba? Amma dhufee asittis jijjiiramee ta'ee jira. Ibsituu teem jedhee naa jijjiiramee jira jechuudha. Yuutuubiin koo amma akkasidha. Viidiyoo irratti poosti godhachuun barbaada. Viidiyoo irratti poosti godhachuuf mallattoo ida'uu kana dhufeen tuqaa jechuudha. Isa booddee akkas godhee naa fida. Upload kan jettu irra tuqa. As keessaa viidiyoodhuma tokkoniyyuu irratti fe'uu barbaada. Fakkeenyaaf amma viidiyoo tiiktookii kanan irratti fe'adha. Silaa viidiyoo namaa gaafa nama viidiyoo kana irratti fe'adha. Achii booda maalin godha? Asii next hin godha. Next hoggaan godhee as biratti create title jedha. Mata duree barreessaa Firii Sa'ad Awwal as jedhee barreessaa. Okay. Isa booddee descriptionii yoo barbaaddanis descriptionii bakka kanatti add description bakka jedhu kanatti waanuma tokko barreessitu jechuudha. Subscribe godhaansi jettanii barreessuu dandeessu. Akkasittanis barreessuu ni dandeessu. Isa booda xiyya kanaan gara duubaatti deebinee next jennaanii jechuudha. Isa booda as biratti yes it is made for kids. Yuutuubiin kee kan ijoolleetii jedha. Achi asitti maal jedha? No it is not made for kids jedha. Kan gara gadii kana filattu jechuudha. Isa booddee upload video kan jedhu tuqattu. Amma viidiyoon koo kunoo upload ta'aa jira jechuudha. Viidiyoon koo upload ta'aa jira. Hoggaa viidiyoon koo upload ta'ee yeroo inni xumuru isinitti agarsiisaa jechuudha. Viidiyoon keessan bakka kamii ilaallachuu akka dandeessan isinitti agarsiisa.
amma save ta'ee jira. Upload godhamee jira jechuudha. Isa booddee profaayilii koo kana bira dhaqeen argadha jechuudha. Your channel kan jedhu kana nan tuqa al tokko. Chaanaaliin kiyya create ta'ee jira jechuudha. Create akkasii kunooti chaanaalli kiyya. Kanaafuu yuutuubii banachuun kanumadha siniin jedha. Asirratti illee yoo barbaaddan asirratti illee fe'uu ni dandeessu. Create jettanii shoortiidhuma tokko irratti fe'uu sin dandeessu. Upload gochuu akkasi siniin jedha uummata qashtii. Liivii seenuu immoo guyyaa biraa viidiyoo ittaanuun